Maqaa abbaa kan ilmaa kan afura qulqulluu waaqa tokkotti ni amanna min kabajamtootaa fi jaallatamtoota ijoollee tawaahidoo hundumti keessan bakka lafa jirtanitti nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtani nagaa kiyya galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u guyyaa har'aa kana kan waliin laallu onlaayiniidhaan gaabbii galuu ni danda'amaayi gaabbii galuudhaaf nan sodaadha sodaa koo kana dhiisuudhaaf immoo maal gochuun qaba Cubbo hojjedhee gaabbii ergan galeen booddee immoo deebiin cubbuudhuma san hojjedha kanaafuu maal gochuutu irra jiraata gaaffiiwwan jedhan guyyaa har'aa kana dhimma gaabbiidhaan kan wal qabatan waliin laalla waan ta'eef chaayinaaliidhaan lubbuu laayik sheer gochuudhaan sabskiraayib gochuudhaan hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka afaan adaatan isiniin jecha kallattiidhumaan gara qophii kiyya guyyaa har'aatti isin dabarsa. Bilbilaan gaabbii galuu ni danda'amaayi fageenya irra ta'anii gaabbii galuu ni danda'ama kan jedhu jalqaba irratti yoo laallu በስልክ ንስሐ መግባት ይቻላል እንዴት ነው እዚህ ላይ ያለው ትይታ ካህናት ከሌሉ ይቻላል በአለም ላይ ምንጣላው ስሜታውያን ስለሆን ስለማናውቅ መንፈሳውያን ስለማናውቅ ጊዜ ስለሌለን ታጋሾች ስላልሆን ነው ሰውን namni kamuu umuriin isaa gaabbii galuudhaaf erga gaheetiin booddee manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa namni kamuu abbaa gaabbii qabaachuu akka qabu macaafa qulqulluu bu'uura godhachuudhaan qannoona mana amantaatiin nu barsiisti. Haa ta'u malee egaa jireenya fooyya'aa jiraachuudhaaf jireenya ofii haala adda addaatiin adeemsisuudhaaf jecha namoonni biyya keessaatii gara biyyoota adda addaa iddoo garaa garaatti kan godaanan biyyoota akka Ameerikaa kan akka Awurooppaa Eeshiyaa biyyoota Arabaa adda addaatti godaanuudhaan kan jiraatan kiristaanonni hedduun ni jiru. Biyyoota isaan godaanan kana keessatti abbootiin jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu danda'u. Manneen amantaa jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kana malees biyyoota keenya Itoophiyaa keessatti iddoowwan gammoojjii fi iddoowwan ayzaabonni itti baay'atan keessa kan jiraatan kiristaanonni hedduun kan isaan jajjabeessuu fi gaabbii kan isaan laachuu danda'u lafa rakkoo isaaniitti kan isaan gargaaruu danda'u kadhannaa kan isaaniif gochuu danda'u abbootii mana kiristaanaa dhabanii yommuu isaanitti rakkatanii fi manneen amantaa kan hin jirre kan jiranis immoo cufamanii kan jiran rakkoo adda addaa keessatti yeroo isaan kufanii jiran ni argina. Kanaaf akka mana amantaa keenyaatti hojii fayyisuu mucaa namaadhaaf dursa kan laattamuu qabu macaafni qulqulluun kan nu barsiisu hojii fayyisuu yookiin immoo hojii fayyinaa irrattidha. Namni kamiyyuu biyyoota Arabaa adda addaa keessa kan jiraatan abbaa gaabbii malee jiraachuun waan hin danda'amneef rakkoo jiru irratti hundaa'uudhaan fageenya osoo hin daangessiin qaamaan bilbilaan karaa adda addaatiin wal qunnamanii barumsa gaabbii fi tajaajila hafuuraa kamiyyuu argachuu danda'uun isaan irra jiraata. Kanaafuu gaabbii galuudhaaf fageenyaan akka hin daangeffamne kana malees immoo qaamaa fi bilbilaan argannaan abbaa gaabbii qabachuudhaan gaabbii galuu akka danda'an manni amantaa keenyaa qannoonaadhaan keessatti. Akka seeraa fi sirna mana amantaa keenyatti hojiiwwan gaarii kamiyyuu abbooliin keenya kan nu ajajan yoo raawwanne mootummaa waaqayyoo galuu waan dandeenyuuf dirqama qaamaan yoo argachuu baanne waliinis mana amantaa tokkotti yoo waliin jiraachuu baanne tiksee malee jiraachuun nurra waan hin jiraanneef namni kamiyyuu abbaa gaabbii qabachuun barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee abbootiin keenya fageenya irratti gaabbii galuun akka danda'amu abbooliin keenya gurguddoon phaaphaasonni macaafa qulqulluu bu'uura godhachuudhaan fi qannoona irratti hundaa'uudhaan akka gaabbiin kennamuu danda'amu yeroo hunda deebii gaarii nuuf laataniiru. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos duuka boota isaadhaaf aangoo lubummaa yeroo kennuuf akka cubburraa hiikanii fi hidhaniif yeroo kennuuf yeroo fi iddoodhaan kan hin daangeffamne waan ta'eef abboonni nutti dhiyoo yoo jiraatan abboota bira deemnee gaabbii galuun hin jiran yoo ta'e immoo fageenya irratti bilbilaanis ta'ee karaa nutti mijatuun gaabbii galuun nurra jiraata. Sababiin isaas tiksee malee jiraachuun diinni keenya daabiloos lubbuu keenya akka fudhatee gara si'oolitti hin galchineef
fageenya irras taanee iddoo kamittuu gaabbii galuun barbaachisaa waan ta'eef lubbuu keenya oolfachuun dirqama waan ta'eef namni kamuu gaabbii galuutu irra jiraataa jechuudha. haa ta'u malee yeroo gaabbii galutti eenyu birattii fi akkamittiin akka gaabbii galu beekuun barbaachisaadha. keessumattuu yeroo ammaa kana ani abbootidha ofiin jedhanii yeroo gaabbii laatan qarshii ammanaa kaffali jechuudhaan qarshii hedduu kan nama kaffalchiisan abboolii osoo hin ta'in maqaa abbooliidhaan kan dhufan namoonni hedduu waan jiraniifiyyuu gaabbii yeroo galamutti qarshiin kan hin barbaachisnee fi gaabbiidhaanis qarshii galuun akka hin danda'amne beektanii abboolii isinitti dhiyoo jiran yookiin immoo maatiin keessan beekan abbootii akkasii biratti yoo galtan baay'ee filatamaadha jechuudha. gara gaafii keenyaa isa lammaffaatti gaafa darbinu gaafiin lammaffaan akkana jedha. gaabbii galuuf nan sodaadhaa sodaa koo dhiisuudhaaf immoo maal gochuutu narra jira gaafii jedhu gaafa deebisnu hojii gaarii fi amantaa keenya irraa gaafa fagaannu jireenya fuurawaa keenyaa humna kan dhabee fi gadi kan bu'e du'aanii dhufa jechuudha. cubbuu hojjanneen immoo lubbuu keenyaa gara ibidda bara baraatti akka ishiin deemtu kan taasisuu fi nu dhiphisas jechuudha. foon keenya waa'ee biyya lafaa lubbuun keenya immoo waa'ee waaqayyoo fi jireenya bara baraa yeroo yaaddu gidduutti walitti bu'iinsa uumamuutiin sodaan qaama keenyatti akka dhufu ni taasisa jechuudha. cubbuu keenya irraa akka hin deebineef immoo hojii gaarii kan hin jaallanne diinni keenya seexanni sodaan akka nurra buluu fi akka rifannu kana malees gaabbii galuudhaaf akka sodaannu nu taasisa jechuudha. kanaafuu sodaachuun hojii diinummaa daabiloos waan ta'eef waaqayyo immoo waaqa dhiifamaa fi jaalalaa cubbuun kan kufan kan kaasu bakka bannee barbaadee kan nu waamu waan ta'eef kan nu mormu hafuura hamaa diina keenya daabiloosii mo'achuudhaaf gara abbaa gaabbii keenyatti dhufnee gaabbii galuun hojii hammeenya irraa fagaannee hojii gaarii duukaa bu'uu fi qulqullummaan jiraachuun barbaachisaa akka ta'e macaafni qulqulluun nutti dubbata. cubbuu barbaannee fi ammam guddatus yoo raawwanne nuti garuu laphee keenya qulqulluudhaan gara waaqayyootti deebinee waaqayyoon dhiifama gaafannee yoo amannee gaabbii gallee cubbuun keenya waan nu dhiifamuuf kan sodaachuu qabnu cubbuudha malee gaabbii galuu sodaachuun nurra hin jiraatu. kanaafiyyuu sodaa keessa keenya jiru hundumaa dhiisnee gara waaqayyootti dhiyaannee gaabbii galuudhaan qulqullaa'uun barbaachisaadha. gaafii sadaffaan cubbuu hojjedhee gaabbii ergan galeen booddee deebi'eetuman cubbuu sana hojjedha kanaaf maal gochuun qabaa kan jedhu gaafii ka'eef immoo hunda dursa hubachuu kan qabnu namni kamuu gaabbii erga galee qulqullaa'ee booddee cubbutti kufuun adeemsa jireenya nama foonummaa uffate hundaati. gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu keenya baatee dhiiga isaa qulqulluu sana erga dhangalaasee du'ee ilkee du'aa moo'ee erga du'aa ka'een booddee dukkana cubbuu fi ilkee du'aa sana nurraa cabsee dhiiga isaa qulqulluudhaaniin jireenya bara baraa akka argannuu fi gara jireenyatti nu dabarseera. mucaan namaa garuu oolmaa waaqayyoo dagachuudhaan cubbuu hojjetee waaqayyoo ni gaddisiisuu hin dhiifne. abbaan dhiifamaa waaqayyo gooftaan keenyaa Yesuus Kiristoos garuu ammas mucaan namaa cubbuu irraa akka deebi'uu fi firdiin bara dhumaa akka isatti hin faradamneef cubbuu keenya irraa qulqulloofnee gara isaatti deebinee gaabbii akka galluuf waaqayyo gooftaan karaa gaabbii ittiin galluu fi gaabbiidhaan akka qulqullaa'uu dandeenyuuf gaabbii nuuf laatee jira jechuudha. kanaan wal qabatee yeroo tokko ni kufna yeroo tokko immoo ni kaana. kanaaf kun nama tokko qofa irratti kan mul'atu waan hin taaneef abdii kutuu dhiifnee cubbuun du'aa akka nutti fidu beeknee gaabbiin immoo madaa cubbuu keenyaa akka fayyiftuu fi qoricha lubbuu keenyaa akka taate beeknee cubbuu irraa fagaannee kadhannaadhaan tsoomaan sagadaan gaabbii galuudhaan jireenya hafuurawaa keenyan cimuudhaan diina keenya daabiloosiin injifannee mootummaa isaa dhaaluudhaaf fooniif dhiiga waaqayyoo fudhannee hanga dhumaatti amantaa kiristaanummaa keenya isa dhugaatti cimnee kiristaana dhugaa taanee
jabaachuudhaan mana qulqullummaa isaa keessa deddeebi'uun mootummaa isaa dhaaluudhaaf of qopheessutu nurra jiraata. Kanaafiyyuu jireenya hafuurawaa keessatti kan nurraa barbaachisu isa kana malee gara booddeetti deebi'uun akka nurraa hin jiraanne macaafni qulqulluun nu barsiisa. Barnoota irraa kana keessatti waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Viidiyoo kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa. Wasbaata Egzaabeer.